karoora fayyisuu ilmaan namootaa keessatti waaqayyo inni tokkichi karaa abbaadhaan ni karoorse karaa ilmaa fayyina ilmaan namootaa raawwate karaa hafuura qulqulluu immoo fayyina ilmi hojjete sana mirkaneesse jechuudha. Sababii kanaaf achi hin geenye ana achi hin geenye hangaaffiin si gaafadhe jara sadan keessa yoo ka jiru taate eessa dhaabbatee koottaa jedheedha gaaffiin koo lakki immoo jara keessan turree gama biraati jara yaamee hojjette immoo eessa ture eessaa jara yaamee jarroo eessa turanii siin jedhan. Kayyoo kayyoo dubbiin sun dubbatamee man si ibsaadhaan amma. Kayyoo isaan immoo yoom kayyoo isaa barbaade kayyoo isaan barbaanne man. Ani immoo jarumti kun eessa turanii jalqabaa si ibsaa kayyoo natti himin eessa turanii jara sadan. Riizinii isaa wajjinan si ibsaadha. Riizinii isaan barbaanne. Riizinii isaa fara si dhiyeessaa. Riizinii barbaanne yoomin si taate waa'ee. Nama siifne taanaan immoo. Jarri kun eessa turan eessa wal waamaa turanii siin jedhe bar. Reason sana siif himaa jira dhaggeeffadhu reasonichi siin taane yoo ta'e nama siif jechuudha keessa malee waan reasonii qabne si taasaa jiru. Anoo reasoniin barbaadu akkasiin jedhe jarumti kun eessaa wal waamanii siin jedhe. Reasonii dhiisi. Reasonii waan biraati. Dhaggeeffadhu kaa amantaan immoo ishi. Eessaa wal waamanii. Ishi quraana keessa. Ishi quraana boqonnaa 8 10 yookiin. Inka qabda quraana. Ishi suura boqonnaa 8 10 yookiin immoo 18 irratti. Inka qabda qoy. Isan kakab. Iban ibsa ishi nama inumna kakab. Inka kabdas. Macaafa erga dide quraana keessa turufa ishi. Rakkoon qabu quraana naaf iddee dhufta sana deebisite yeroo ani isaati naa deebise fudhachuu didedha naa dhufta quraanatti amma garuu ati naa deebisuun mallee yaala akkasiin jedhan. Eessaati waaqayyo eessaati jara kana sadan waame eessa ture jarroo eessa ture. Achuma isa bira turani qaamni sadii akka jiru waaqummaan tokko akka jiru nutti agarsiisuuf jedhee dubbate gabaabaamatti. Ishi waaqummaa yeroo jara waame sana isaan keessan turre. Urji ko isaan keessa ture waaqni tokkichi qaamni sadii. Garee shaadaa takka dhiifama siin jecha. Eeshi dubbadhu. Amma garee shaadaa kun maal barbaade? Yesus sakamidha waaqayyo sakamidha isa jedhu sakana barbaade jechuudha. Ani jechuun si falmis badaa hin qabu. Addana fi mama walala. Yohaannis 3:16 irratti akkas jedha jechuun gabaabsee osii dubbisee dhiisee bu'a. Waa'ee maalitti maaliif naa dubbistee buuta regga dubbistee moo naasoo kana malee? Eeshi naasona waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya baraa qabaatuuf malee abaduun miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootiin waan inni amaneef ammuma iyyuu itti faradameera. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii amaa waan ta'eef ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii amaa waan ta'eef ifa irraa dukkana jaallatanii firdichas akkuma kanatti in raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha in jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef garuu ifichatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala waaqayyootti hojjetame mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a. Tole. Asirratti waan naan galise gaafadhu. Ilma eenyutu isiniif kenne? Nuti waaqayyo hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkicha beekna. Gaaffii si gaafadhan. Waaqa tokkicha beekna. Ilma kana kan gara biyya lafaatti nuuf erge immoo abbaa keenya Yesus Kiristoos hafuuraan kan jiraatu jechuudha. Gadi siqee waaqayyo hin jedhu waaqayyo nuu kenne jedhee dubbatu dubbisee bakka amma 16 kaase. Waaqayyo nuuf kenne gara biyya lafaa kanatti nu fayyisuuf namoonni duraan hojiin isaanii cubbuu waan ta'eef gara biyya lafaa kanatti. Kanaafuu waaqayyotu ilma isaa isiniif kenne miti? Nuuf kenneera. Waaqayyo tokkicha sana malee waaqayyo biraan jira? Yesuusin gara biyya lafaatti erge ilma isaa nama keessa goree dhalatee. Gaaffiin gosa miti.
Waaqayyo isa ilma isaa nu erge malee waaqayyo kan biraan jira. Waaqa lama hin beeknu nuti. Waaqa fayyisuu, waaqa aboo namaa kennu, ilma isaa isa gara biyya lafaatti ergemu humna isaa keessa kaa'ee aboo ajjeesuus, aboo jiraachisuus isa jalatti kan hojjetu ilmi isaa suni jechuudha. Aboo inni isaaf kenneen hojjeta malee aboo mataa isaadhaan hin hojjetu. Galatoomi. Garuu hafuurri qulqulluu yookaas waaqayyo gaafa gara biyya lafaatti isa ergoo namni isa kanatti amane namni isa kanatti amane nama anatti isa amanedha jedheera. Itti dhufna sanitti aboo isaaf kenneera. Tartiiba qabsiisanaaf na rakkoon hin jiru. Kanaafuu waaqayyo isa ilma isaa erge sana malee waaqayyo kan biraadhaan jiru miti. Yaa waaqayyoon kan biraan hin jiru. Kanaafuu waaqayyo inni tokkichi isa ilma isaa sana ergedha jechuudha. Galatoomi. Gaafa ilma isaa ergu maal jenne akka itti amannuuf erge waaqayyo? Amma waaqayyo tokkicha malee kan jiru. Gaafa ergu gaafa gara keenyatti erguun warra cubbamoota yookaas warra kaleessa dheengadda isaan beennetti ni erge ilma isaa jechuudha. Karaa isaa gara jireenyaatti dhufne nuti. Inni ergamaadha. Inni walumaa gala ergamaadha. Garuu isatti kan amane immoo fayya jedhee abbaan gaafa isaa ergu aboo isaaf kenneera. Sahee dhugaa keeti galatoomi. Waaqayyo gaafa ergeenii jedhee ergamaa kanatti kan amanuu hin fayya jedhee ergeme. Kan isatti amanuu isa anatti amanudha jedheera. Galatoomi. Amma Yesus Kristos waaqayyo kan ergamaa erga ta'uu isaa barre waaqayyo tokkicha jiraachuu isaa erga barreeti. Amma wanti nuuf waan tokko qofa innis maalinni waaqayyo Yesus kana eenyutti ergee ka jedhu irratti walii galla. Gara keenyatti erge gara warra biyya lafaa yookaas warra oolota warra badanii jiran warra kaleessa dheengadda sanbeen nuti jalqabatti jechuun karaa fayyinaarra hin jiru turre. Oolonni sun eessaa badani? Jechuun warra nuti kaleessa dheengadda warra isan beenne turre jechuudha. Nuti immoo silmaa hin beeknu ani kadi jedhe kan inni itti ergame warra kamitti jedhe malee oolonni badan warra kami eessaa badanoo? Oolonni warri badanii oolota jechuun kaleessa dheengadda karaa isaarra kan hin turre. Elsaan maayikii cufadhu maayikii dabarsee bittaan jeeqiin gidduu seente. Hayyee. Walumaa galatti biraadha nuti kaleessa isan beennu. Kaleessa nuti isan beennu. Jechuun kaleessa san beennu karaa fayyinaa kana kaleessa san beennu inni immoo gaafa gara biyya lafaa kanatti ilma isaa kana gaafa nutti ergu karaan jireenyaa naa jedhee dubbatee jechuudha. Gaafa gara keenyatti nuti kaleessa dheengadda. Rakkoon tokko hin jiru urjii kiyya. Ani si waliin deema maaliif amala qabeessa naa saarta waan ta'eef badaa sirrallee tacaanuun barbaadu. Gaaffii kootu maali beekte? Yesus Kristos yeroo ergame sana waaqayyo yeroo erge sana eenyuuf erge jedhee dubbate Yesus Kristos eenyuuf na erge jedhee? Hin beektaa kana? Warra karaarraa badan oolota warra karaarraa badaniif erge. Warri karaarraa badan sun eessadha jedhee? Israa'el nuti warra kaleessa isan beenne qomoo Israa'el gaafa qomoon Israa'el. Israa'el jechuun kan isa jechuudha moo? Harka garbummaa jala gaafa turre waaqa kana kan hin beennu jechuudha. Jechuun karaa fayyinaa isa dhugaa hin beennu. Karaa fayyinaa isa dhugaa hin beennu. Israa'el jechuun maal jechuudha? Jechuun Israa'el jechuun warra badani jedhee maqaasaa moggaasa akkasitti otoo hin taane akkasitti deebisaa sii kennatu hin taane. Abboo warra dabarsee fi taal tokko nan xumursiisa maal wal jeeqxasa? Warra karaa jireenyaa hin beenne jechuudha brother. Israa'el jechuun moo? Warri inni itti ergame waa'ee Israa'el miti warri inni itti ergame jechuudha. Warri itti ergame bar warra hoolota Israa'elii badaniif an ergame hin jenne Yesus Kristos. Ennaa kaleessa dheengaddaa jechuun atamma walumaa gala barbaachi kee garamitti ergame isa jedhudhaan Elsaa yookiin gadi buuseensi kaa yookiin cufadhu taatu muratu. Jechuun ati garamitti ergame ilma abbaa yookaas inni fayyina laachuuf dhufe garamitti ergame isa jedhu barbaadaa jirta malee. Garamitti ergame xumurree gaafa kaane. Yesuusitti amma kan haasofne maalinni Yesus Kristos ergamuu sagallee waaqayyo isa erguu isaa hubanne garuu eessatti ergame waan jedhu nu hafe eessatti ergame immoo isa Yesus Kristos ofii isaati Maatewos 15:24 irratti hoolota Israa'eliin badan ittiin ergame jedhe sanitti namantu. Mana jechuun akkamittiin itti amana beektaa warra badan jechuun warra dubbii jireenyaa yookaas karaa jireenyaa warra karaa jireenyaa hin beekneef akka hin ergamne nama. Jarri sun eessaa badani jedhee Israa'el keessaa badani miti warra Israa'el keessaa badani. Eshi. Tole ati Israa'el keessaa badde?
What did you want? This year I'll go in the. Oh, you don't want to YouTube? No, I'll take it with this. Okay. See, Oye, gaaffii jechuun isa kana otuu hin taane warra kam keessaa baddeeti jechuu otuu hin taane brother gaaffii barbaaddu na gaafadhu malee jechuun warra kam keessaa baddeeti naan hin jedhin. inni warra Israa'eliif hin ergame jennaan ati immoo jara keessaa hoo baddeettaati inni warra Israa'el keessaa badaniif ergame atoo Israa'el keessaa baddeettaayyuu jedhee si gaafadhe. Amma walumaa gala ani dubbii gabaabaa si himu kanarra dheeraa isaa si falmuun barbaadu jalqaba si dubbiseera waan ta'eef walirraa baranna malee dhugaa rabbi ati sirrii deemaa jirta walumarraa barachuufi malee akka si falmullee hin feene tun si falmeeti akka mucaa ammaatti si falma ati immoo seerumaan dubbataa jirta waan ta'eef wanti si falmullee tokko hin jiru garuu si gaafadhee akka walii galaa deemnuuf fedha. Fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos ani warra Israa'elii badanii duwwaaf malee hin ergamne gaafa jedhu ati Israa'elii keessaa hin banne nuti Israa'el keessaa hin banne. Saniifuuti inni warra Israa'el keessaa badaniif ergame taanaan warra Israa'el keessaa badantu isa barbaadatu yookiin immoo inni barbaadee argateera ta'uu hin mala. Ani kaleessa Yesuus kana nan beeka isa gara biyya lafaa dhufe yookaan isa gara biyya lafaatti erge kana nan beeka. Hin beektu. Kenna. Kanaafuu ati warra isan beekne son taane warra badani jedhe mana Waaqayyoo keessaa yookiin immoo mana Israa'el keessaa warra badani gaafa jedhu ati warra keessaa badde sanaa miti. Jara miti. Warra kam keessa jira reen? Maalin ati moo warra Itoophiyaa keessa jirtaa? Warra Itoophiyaa keessa turteeti. Jechuun kana hunda erga beekte maaf na falmitare jechuun akkasitti nu hubatte erga taate yookaas akkasitti erga dubbichi ta'e. Dubbichi erga akkas ta'e maal jechuu barbaade beektaa? Yesuus Kiristoos gaafa dubbateedha jedhu Yohaannis Wangeelii irratti boqonnaa 17 irratti Waaqayyo isa dhugaa tokkicha Yesuus Kiristoos isa erges beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedhe. Waaqayyo dhugaa kamtu jira meeqa jirannaan tokkichatu jira Yesuus Kiristoos. Isa ergee eenyuun Yesuusin ka ergettis ergamaadha jettee amante maal jireenya bara baraa qabdaa jedheemi. Anama fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos Waaqayyo ergeera jedhee nan amana. Waaqayyo inni ergesuunis tokkicha jedhee nan amana. Amma fudhadheen jira wangeela kana jireenya bara baraan argadha jechuudhaan. Garuu dubbiin keenya maalinni Yesuus Kiristoos nuuf ergame immoo Israa'elootaaf ergame jennaa Yesuus Kiristoos kan ergame Israa'elootaaf. Ichumatti itti aansee jaartiin Samariyaa tokko dhuftee yaa Waaqaa jettee yaa gooftaa kiyyaa adaraa intala kiyyaa hafuura hamaa qabeenaa fayyisi jennaan maal jedheeni biddeena ijoollee ilmoo sareedhaaf hin kennan yookiin sareedhaaf hin kennanii jedheeni. Biddeena ijoollee jedhe ijoolleen eenyu jennaan Israa'eloota. Sareen eenyu jennaan Israa'el ala kan jiru sareedha. Kanaafuu ani kan hin dhufe Israa'eliif malee isiniif kennuu dhufne isin fayyisuudhaan hin dhufne jedheen. Kanaafuu biddeena ijoollee sareef hin kennan jennaan erga nuti saree taane immoo kan ijoolleedhaaf hin ergameera. Warri saree jedhamne immoo nabiyyiinu ergametu jira. Innis nabiyyii dhumaa kan ta'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Arabaaf osoo hin taane Faranjiif osoo hin taane kan addunyaaf ergame nabiyyii sanatu jira. Kan ilmi namaa hundumtuu akka mushuxii walqixa jedhanii dubbatan. Inni kun sareedha, inni kun immoo namadha osoo hin jedhin ilmi namaa jedhan gurraachas haa ta'u adii, diimaas haa ta'u waan fedhe, sooressas haa ta'u hiyyeessa hunduu akka mushixii walqixxeedhaadhaan akka ilkaan mushixii walqixa jedhan Nabi Muhammad. Isaan kun immoo addunyaaf ergama waan ta'eef nabiyyi addunyaaf ergame anaaf siif ka ergame, Faranjiif ka ergame, Arabaaf ka ergame, Israa'eliifis ka ergame nabiyyi Muhammad qofadha. Kanaafuu Nabi Muhammadin maaliif fudhanneeti nabiyyi goonee hin deemnu? Nabi Muhammad bari Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaa hin dinne. Waaqayyo tokkicha isa erguu isaa hin dinne. Karaa addaallee dhalachuu isaa raajii garaagaraa hojjechuu isaallee hin dinne fudhannee jira nuti. Fedha Waaqayyootiin du'aa kaasuu isaa, jaamaa fayyisuu isaa, ergamaa Waaqayyoo ta'uu isaa, Israa'elootiif ergamuu isaa, nabiyyoota keessaa yookiin ergamoota keessaa immoo bakka guddaallee akka qabu hin amanna nuti. Ergamoota ergaman keessaa ergamoonni shanan bakka guddaa qabu nu biratti. Sana keessa Yesuus tokkodha. Inna kan jechuun geeta maayikii cufadhu al tokko. Dhiifama nagaan isiniif haa ta'u. Dhiifamni hin jiru obboleetti. Taap godhe yookiin jala taa'ite. Yeroo finne gali maal dhiifama jettan cufattu warri sibira taa'an nama miti. Maalinni Yesuus Kiristoos bakka guddaa qabaa karaa raajii dhalate karaa addaa dhalate fedha Waaqayyooti yookiin humna Waaqayyooti raajii garaagaraa dalageera dhugaan naman. Garuu ammoo warra Israa'elootaaf ergame erga Israa'elootaaf ergame immoo isa nabiyyi addunyaaf ergame Waaqayyo tokkicha isa dhugaa sanaaf haa sagadnu isaa kadhannu siin jechuu barbaadeeni malee waan biraadhaaf miti. Mariam, go there. Go. Surah, Abdallah, don't disturb me. Ro Mariam abiti yalla. Itlay fok. Yalla, itlay nak. akka inni gara biyya lafaatti akka inni gara biyya lafaatti ergame kuni
ajaja abbaadhaan ta'e hin beektaa? Nan beekama waaqayyooti seergeni. Jechuun aboo fayyisuus yookaas nuuf abbaa walitti fiduuf akka inni gara biyya lafaa dhufe hin beektaa? Nuuf osoo hin taane Israa'elootaa fi waaqayyo walitti fiduudhaa dhufe. Na dhaggeeffadhu ati isatti namantu jechuudha walumaa gala karaa jireenyaa kana erga abbaarraa fuudhee sitti erga inni abbaarraa fuudhee karaan jireenyaa anaa yookaas dhugaan anatti kan amanuun jiraataa erga inni jedhe inni daandii abbaarra erga dhufee daandii sitti agarsiise. Ani xiidi. Ati isatti namantamoo namantu? Ani isatti namanu garuu ergama waaqayyo ta'uu isaa namana malee anaaf ergame jedhee namanu. Maaliif jennaan jechuun fakkeenyaaf inni dubbatee yookaas inni dubbatee yeroo isaatti dubbatee maqaa gooftaa yookaas abbaa isa ergeedhaan hojii guguddaa hojjetaa akka inni ture beektamu. Nan beeka warra Israa'elootaatiif raajii garaagaraa agarsiisaa ture hojii guguddaa. Mee fakkeenyaaf gaaffiinsi gaafadha kana gidduutti Muhammad gaafa Muhammad ergamaa moo Rabbidha? Dakki ergamaadha. Ergama Yesuus fakkeenyaaf akka seera Quraanaatti gaafa gara biyya lafaa kana dhufee inni ajaja Rabbiidhaan waan hunda gochaa akka inni ture beektani. Jechuun karaa inni si qabsiise irra deemaa jirta moo hin deemaa hin jirtu ta'u waan inni namaadha jedhe namaadhattee waan inni gaariidha jedhe gaariidha jettee. Amma hin danda'utti irra deemuu jira. Si baasee naan itti amantee jiraachaa jirta. Na baasee naan osoo hin taane dirqama kiyyeessatti amanuu dirqama na kennameera. Jechuun dubbii isaa dhageessetta waan ta'eef karaan dhugaa kanadha siin jedhee sitti himeera. Karaan dhugaa immoo isani baasedha jedhe tuun taane karaan dhugaa karaa isana ergeedha akka inni jedhee hin beekta. Sirriidha dhugaadha. Innaa ani kanaafiyyuu waaqa yookaas abbaa tokkichatti nan amana isanni gara biyya lafaatti erge sanattis isatu erge waan ta'eef ajaja isaadhaan gara biyya lafaa dhufe waan ta'eef waan hunda gochuu waan danda'uuf karaa waan natti agarsiisuuf kaleessa dheengadda kabalamee jechuun inni kaballaa sana kaballaadhaan hin deebisne akkaataa itti deebisanii jechuun gaafa karaa mirgaa si qabalan gara bitaatti qabii gaafa bitaa si qabalan mirgaatti qabii jedhee waan hunda gaarii ama hunda biyya lafaa kanarratti argeetoo bartootas barsiisaa dhugaa dubbii jiru lafa kaa'ee deemeera miti isatti amanaa jira. Inni jechuun nama keessa goree akka inni dhalatee yookaas gara biyya lafaa kanatti akka inni ergame hin beektaa? Ani waan ati jettu tokko hin didu bara garuu wanti irratti wal didaa jiru waan tokko qofadha. Innis maalinni ati Yesuus naaf ergame chaartaan immoo siif hin ergamne sin jechuu jira. Kanarratti qofa mul'ate. An kan seer Yesuus Kiristoos kan ergame afaan isaatiin waan inni dubbate ani Israa'eloota duwwaadhaaf malee warra achi keessaa badan duwwaaf malee hin ergamne nuun jedhe. Ati immoo lakkanaafis ergameeraa jette. Anaafis ergameera. Daandiin yookaas karaa inni baasirra yookaan karaa inni ergamasiif mee akkam godhe. Jechuun anatti kan amanu jedheera ka anatti kan amanu. Israa'elootaan jedhe ka nama itti ergameef jedhe atama fakkeenyaaf masraa beetii kee keessa dhaabbattee masraa beetii kee keessatti namni ajaja koo fudhate bara baraanuu hojii kanarra hin taa'a yoo jette namni masraa beetii isa kan keetii keessadha ajaja koo kan fudhate chaarta malee ajaja isaati addunyaaf dabarsaa jirta miti ajaja bakka jirtuu fi naannoo fi biyya jirtu keessatti ajaja koo kan fudhate hundumtu masraa beetii kana keessa hin hojjetaa yoo jette addunyaadhaan jechaa jirta miti ati warruma bira jirtuun warra barsiisaa jirtuun yookiin warra itti himaa jirtuun jetta malee Iyyasuus Kiristoosis maal jedhe kan inni dubbate kan natti amane gaafa jedhu jaruma sanaan jedhe warra itti ergamee dhufe sanaan kan natti amane jedhe jaraan jechaara malee siin hin jenne otoo inni bakka biraa irratti addunyaadhaaf hin ergame nuun jedhee jiraate nunis nu laallataa jedha inni garuu ani Iyyasuus Kiristoos Israa'el qofaaf hin ergame tunuun jedhu anaafis ergameera gaafa jedhamu sirriidhaa miti kun jechuudha malee waliigallee irra naaf sagaa asitti dhufne. Ani jechuun Israa'el qofaaf ergame jedhu san baase ammaa kana. Hoolota akka mana Israa'el keessa ergamanii jedhee itti fakkeesse malee Israa'el qofaaf ergameedha iddoon sun baasme. Akka jibdaatti nama guddaa miti. Hoolota akka mana Israa'el ila afaan Oromoo beektat hoolota akka mana Israa'el keessa badaniifan ergame jedha bee baas bakka san. Sobbee dhaloota burjaajessin nama macaafan beekne macaafa beeku galchitee dhaloota burjaajessin. Baasi dubbisa afaan Oromootti baasi maxxansime baasi maxxansu. Ishi beektuu koo al tokko ishi sitti agarsiisa rakkoon hin jiru erga jarjarti sitti agarsiisu hin jarjarte al tokko. Maria don't come here okay? Istinaa dubbista tolee geefte.
bakka isaan beektaa garuu geete Mama dubbisaa turte san baas. eessa ture bakki isaa Baas Eessa bakka bakki mama isaa? dubbisaa turte san. Maatiyoos Bakka isaa? bakka mama dubbisaa turte san baas. Maatiyoos meeqar geete kiyya natti himee bakka kam akka ta'e Bakka mama dubbisaa turte san baas. Yoo akka ati jettu kana ta'e anatu sii qaxxaamarra. Kijiba kan keellee Ish. har'an argina walumaan. Baas bakka amma jettu dubbisaa turte. ay jechuun ani dingata wangeela warran beekne gashite isa jettee fani isti yoo beekte bakka isaa natti misi jechuu barbaadeen yoo beekte natti himi yoo hin beekne immoo nan barbaaddadha hin beektaa Ekin dubbachaa turte duuba. jechuun yoo beekta ta'e natti himi lakkoofsa isaan beektaati Sanuu Israa'el qofaaf ergame warra Israa'el qofaaf jettee ibsa godhaan jirtu akka nama beeku tokko baasiin bakka beekuun atoon beektaa ishaati immoo na gargaaruu dandeessaa hin beeka baas. lakkoofsa meeqa Sittiin immoo ani yoo ati wallaalte sii baasa baas. wallaalee Geete inni amma jechuun inni Israa'elootaaf ergame nuti Itoophiyaadha jedhani garuu gaaffiin kun Finfinnee ture garuu Itoophiyaan kun eessaati fi maal isa jedhu gaafachuu yaade. Keessaa badaniif jedhani. urjii al tokko haa xumursiisuun ishii qo'e urjii al tokko Hoolota akka mana Ishaan hin beeku natti himee geefte. akka Geete. jedhetti fakkeesseetu dubbata malee Geete. warra Israa'el qofaaf jedhee hin dubbatu. eessatti jedhamee shinatti minan baasa shinatti Akka mana baasnaa dubbifna Israa'el hoolota akka mana Israa'el keessaa badan qofaaf jedha warroota Eessa badan meeddoo nuti kenna sanatti ni yubanne geete? jira warroota Geete. sanitti fakkaana nullee. ishi geetee koo eessatti jedhe baafnee dubbifna isti sabni kun haa ilaalu meeddoo isaa natti agarsiisi anatu dongore yoo ta'e rakkoo jiru Okay, fidee si maxxansu. lakkoofsuma isaanatti milakki maxxansiinite nan baasa Beektaa baas bakka amma kijibaa turte san baas. Ati nama guddaan Ish, kijibaa kijibaa. ani wallaalee ishatti natti mika natti mi bakka isaa Faayidaan qabu dhaloota burjaajessu waan beeku Boqonnaa tokko kudha yoo sadii. burjaasan dubbatte rakkoon qabu. Garuu sobaan dhaloota burjaajessitee dukkana Ish, keessa boqonnaa jirtutti meeqa dhaloota ishi fiduun jettee kiyya? faayidaan qabu abidda barabaraa nyaachisuun dhaloota. Okay? ishi geetee koo galatoom ulfaadhu maalumaafuu ishi dhaggeeffadhu nan baasa namaan garuu wallaalaadhaan jedhini ati waan ati jaraan akkas jetteefi kan isin jedhe amma isaa wallaalaa goota ofii kee beekaa taate seente akkasin jedhamu namaan tole Haala ofii inni beekumsa qabu waaqayyootu beeka malee isinis. Ani beeka bari siyaasa Laaki keessa. situ akka jedhe situ akka Situ jedhe kijibaa ture, situ warra kijibaa ture wangeela illa. beekte galchitee burjaajisitaa jettee isaan tuqxe bariin jedhamu akkas sii galee Ani isaanin jenne Eenyuun baay'ee kan jetteera? wallaalota kan burjaajessaa oltan baay'eetu jiru. Yes. maal amma jaratu jira namni biraa jiraare meeshi waan amma jette baase sitti waliin agarsiisu dhabnu waan fedhallee yoo ta'e Ish. waanuma kijibaa turte san baasete oduu dhiisi kan biraa. Rakkoo qabu yoo jedheenis obboleessa kiyya. suutuma jedhe geetee kiyya rakkoon tokko hin jiru si garsiisa naa dubbisi ishee suutuma jedhin jarjariin ela kun mee suutee dubbisi garuu ijoolleen keetti aartee akka ijoollee bichaarra kunne ishee isti dubbisi mee geete naa dubbistaa geete geete Muutii qabadhee haasaa hurrii ta'aa baay'ee mul'atu mala akka ta'e beeku na biraa ta'us biraa. mul'atu Dubbisi siitara galakkee ofii maqaa akka dubbistu fedha qoy maqaa isaatiin tarageedhaan ammoo mul'ata Mul'ata ustaaza qajeelaa. ishee urjii mee dubbisi sadaqxasi mee dubbisi giifti ko gubbaarra gadi deebisi gubbaarra maal jedhama mata dureen isaa gubbaarra oloof gadi deebisi. bakki nun dubbataarra lakkoofsa 24 mee dubbisi Gadi deebisi hin jedhe gadi deebisi. maaf deebisa bakki kun hin jedhu naan hin jenneeti Gadi deebisi hin jedhe. ishi jalqaba hin jedhamoo hin jedhu ganii sii deebisa garuu iddoon kun hin jedhamoo hin jedhu mee dubbisi maal jedhe dubbisi mee geete Oy. geete Dhagaa jira maal taate nagaan teette. mee dubbisi mee nagaadhaan oo dubbisi akka dubbistu fida inni moo deebisee kan jedhu raati dubbisee 24 kan That's a sign. My friend's got you.
akka ka jedhu mees keessa jira shanumtu siif haa Dureen dubbisne. isaa fidi gadi deebisi mata dureen isaa maal jedhamu? Rakkoon qabu mata duree ittiin deebina garuu isa kana okay irraa kutaa lallabatta bakka barbaadde bakka fedhe keetii mata duree irraan dubbistu jalqabni isaa maali jidduu isaa maali dhumni isaa maali hin jettu. Kuniin jedhu naan jette waan ta'eef erga kuniin jenneeti mee waan kana ilaali mee kuniin jedhu erga jette san jedhamoo hin jedhu walii galee mata dureetti waa'ee dubartii kana illee dubartii kana fayyisee jira hamma dhumaatti dubbis deemiti. Rakkoo qabuun dubbisna garuu ijoollee hin kennamu kan jette san illee dubartii kana fayyise moo hin fayyisne fayyisee jira hamma dhumaatti dubbis deemiti. Ishi mee obsi kaaqoel tokko gifti ammasitti siifan dubbisati bakka kanatti. Ani bakka san siifida qoy ofii kiyya sii maxxansa. Kun sirrii miti moo? Hoolota karaa irraa badanii mana Israa'el keessaa badan kan jedhu san siifida kan ammas hin jedhisan. Kun sirrii miti moo? Innis irraa kuttee fiddee sirrii jalqabarraan irraa kutte kunoo inni immoo deebisee ani Abdallah don't touch. Maal jedhe inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhe. Eessaa warra badaniif ergamedha? Natti maaga? Gubbaarra gad deebisi gubbaarra dubbisa mata duree isaa fidi gadi deebisiti. Gadi deebisi fidi irraa gad deebisi kuttee jirta waan ta'eef. Maal tan si deebisare maal fiduuf maal barbaadde ati natti bakka waan barbaadde. Olsiisi xiqqoo. Maa akkas olii gad ariitaa? Maal an ari'e? Maa balleessitedha? Ijoollee kee guddisadhu bakka atoo waan tokko haasa'an jirtu. Laa situ kijibaara kijibdee lallabataa irraa kuttee fiddeetu sobdee dhaloota burjaajessuudhaaf kaan olambistee kan gadambistee maal faayidaa qaban manni ati dhugichaan beektaa garuu keessa kan keetitti biddee faayidaa keetiif gantee kiristoosiin gantee baatee dhaloota biraa biddeetti guruu maaliif barbaachisee? Mee dhaggeeffadhu beeku hin jarjariin mee bar manni of bira si keenyeettuma akka nu arrabsitu gochaa jirraame si buusus mirga qabnaame si arrabsus mirga qabnaame garuu intalli kabaja qabdi si galee kabajaa naasofti. Ani habibi dhugaa waaqayyo ati kabajaa nan barsiistu ilaal kabajaa guutumaan guututti qaba amantaa kiyya irratti garuu kijibdeetu ilaal kijibdeetu akka barbaade amantaa kiyya kabajaadha maree sababa kabajaa qabu Geete. kabajaa qabaadhu Geete. adaba qabaadhu Mariam goder gosidder Geete qoy takka xiqqooma tokko jechuun gaaffii baay'ee illee gaafadhu. Ati Israa'eliif si maaltu itti fida inni Israa'eliif gara biyya lafaa dhufee jedheetu naasaa jiru irratti dubbatte ati Itoophiyaadha. Innaa siif Israa'eloota maaltu walitti fidee na jedhee ture. Qoy takka obsi kana naaf deebisuuti haasaa jira. Itoophiyaan maara jechuun Itoophiyaadha. Ati Itoophiyaan akkamiin dhufee waan jedhu haasaa ture. Achitti haasaa gidduutti qabdee jechuudha. Ani biyya lafaa guutummaa biyya lafaatiif akka ergame nan siif daraga. Guutummaa biyya lafaa. No jechuun ati Itoophiyaadha siif Israa'el maaltu itti fideen jedhee tureyyuu. Jechuun yaada isaa kan itti ibsatu beekuuf hin callisaa ture kan. Mee geete mee suutuma jedhitiin fidda mee Yesuus Kiristoos addunyaaf ergamuu sana agarsiisi bakka mee al tokko urje yoo seeraan dubbatte hin dubbattaa yoo seeraan dubbanne garuu sin buusa jechuun an sin arrabsu si faanaatiin arrabseef sin arrabsu yookiin ati kabajaan adabdeef kabaja keessarraan fuudhu tolee ati dubartiidha mee suuta jedhiti fiditi nu garsiisi ummannaa baratu kan koo rakkoo miti. Geete. Geete jirta? Ish, bakka ajifadhu dhuma taa'ee. Mee itti fufi urji gaaffii qabda waan gaachuu barbaada. Siifida na eegi siifida. Urji gaaffii qabda moo nama biraatti darbu? Urji Wallaggaa. Jechuun suni Israa'elootaaf gara biyya lafaa dhufee
ati Itoophiyaadha. Siif Israa'eloota maaltu itti fidee jettee haasaa turte Israa'el simiti na jechaa turte. Jechuun mee Itoophiyaan kun eessaa akka dhufan fasirraa baruu barbaadeenan kunaaf jechuun gaaffiidha baruu barbaadeenan kanarratti. Itoophiyaan eessaa akka dhufe? Itoophiyaan ma keessaan dhufe kama bakka biraatiin dhufeen? Ati bakka biraatiin dhufte moo? Jechuun Itoophiyaan kun eessaa dhufe reessa jedhu yaadeen ani bari jechuun Israa'elootaaf ergame malee siin ilaallatu ati Itoophiyaadha. Tokko maarree Itoophiyaa ati Itoophiyaadhaa dhufte inni immoo warra Israa'elootaaf ergame kan siin jechaa jiru ani Itoophiyaadhaa eessaayyuu numne Itoophiyaanis Itoophiyaadhuma malee bakka itti dhufe hin qabu Itoophiyaadha namni Itoophiyaa dhalate Itoophiyaadhuma jedhama. Jechuun inni gara biyya lafaatti ergame immoo gabaabaama isaanii gaafan sitti himu jechuudha. Saba hundumaa fayyisuu danda'a. Kan isatti amane hunda fayyisuu danda'a. Kanuma malee ani Israa'eliin inni addunyaa kana kontirool godhee jiru yookaas abbaan tokkichi isa gara biyya lafaatti waan ergeeruu fi aaboo fayyisuu waan qabuuf karaa jireenyaa agarsiisuu waan Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos waan hunda danda'a akka abbaan aangoo isaa kennetti waan hundaa gochuu hin danda'a. Malee ofiisaatti waa gochuu hin danda'u miti. Ajaja fudhateera ka jalqaba naafsi walii gallee haasaa turre ajaja fudhateera gaafa waa gochuu hin danda'u mitiire. Ajaja abbaa biraa isaa kenname aaboo fayyisuu saaboo jiraachisu isa ani ergetti kan amanu jedhee dubbateera ka abbaan. Kanaafuuti ofiisaa waa gochuu hin danda'u garuu aaboo abbaa irraa fudhatee waa hojjechaa ture sana walii gallee bara nama akkasiin jechaa jiru. Garuu Yesuus Kiristoos Israa'el duwwaadhaa ergamuu maaliif fudhachuu bile kan inni dubbate kan? Jechuun sun fakkeenya naasee jechuun amma isheetu dhufee haasaas irratti qabeef malee. Fakkeenya jedhu. Isheetu dhufee nurratti qabeef malee jechuun haasaa sanaa haasonee fixaan turre beektaa haasaa jirra turreeni. Bakka fakkeenya jedhu baasuu natti agarsiista? Bakka sana baasii agarsiisu? Bakka silaa baasi rakkoon qabu. Bakkuma silaansii baasa achumatu jira bara. Bakki biraan jiru. Lakkoomsa 21 irraa kaasi. Lakkoomsa 21 tol bush. Rakkoo tokko hin jiru bakka barbaadde rakkoon dubbisime. Lakkoomsa 21 irraa Yesuus achi adeemee gara kutaa biyyaa Xiroosii fi Siidoonitti sokkee kunoo dubartiin Kana'aan tokko naanna'aa biyya sanaatti dhuftee sagalee guddaadhaan ilma Daawit gooftaa intalli koo hafuura hamaadhaan qabamtee jirti anaaf maarii jette. Yesuus garuu sagalee tokko iyyuu isheef hin deebifne. Bartoonni isaa yommus gara isaa dhufanii isheen booddeedhaan iyyaa deemtu kana waan isheen barbaaddu godhii fi of biraa deebisii jedhaniin. Ishe. Dubbis. Dhaabbattee? Urji. Halo. Urji gadhiisi. Urji. As ga'ee qabameemu. Nagaan si haa deebisu tole. Ishee urjii horoo jirtaa? Urjii horoo? Urjii horoo? Hin jirtu wayyee. Elsaayi? Ayya mee gara keetti deebina. Ayyee kana gaanufti. Osuma hin si egaa olega. Abshir si kan isin jedhan. Eeshe. Ramaddii kamati beet kiristaanii charchii kam keessaati? Maal jette? Ramaddii kam keessaati charchiin? Protestanti.
Tokko Protestaantii kam jechuun Only Jesus-idha moo Joobaayistiidha moo Makaana Yesuusidha moo Qaala Hiyootiidha moo Ay. Makaana Yesuusiin damee amantaa Pirotestaantii jala jiran maqaa amantaa fakkeenyaaf makaana Yesuusii Molongeelii Biraana Kiristoos Qaala Hiyootii warra jedhamanii Pirotestaantii jalatti ramadamu. Kanaafuu ati jara keessaa Only Jesus, Mormonii, Jehovah Witness, Orthodoxii akkasumas immoo Kaatoolikii warra jedhaman immoo damee amantaa kiristaanaati isaan immoo. Makaana Yesuusiin fa'a Qaala Hiyootiin fa'a damee Damee amantaa kiristaanaa keessaa Pirotestaantiidha. Pirotestaantii keessaa immoo Pirotestaantiidha bakka damee amantaa kiristaanaa keessaa Pirotestaantiin hordofan. Makaana Yesuusiin damee warra Pirotestaantii jalatti ramadamanidha malee amantaa biraa miti. ati damee hin qabdu? Si dhufeera yaadi koo? Naa galeera garuu damee hin qabdu ati? Ustaas? Hooyye nagaamu? Sagaleen kun jiru moo? Bakka rakkoon koo bakka makaana Yesuusii man hordofa rakkoon qabu Pirotestaantii. Rakkoon qabnu garaagarummaa maqaa malee garaagarummaa amantaa hin qabnu.